Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu hordoftoottan tiyyaa silaa jireenya nama jibbisiisaa barri kun jechuudha. Ana jireenya na jibbisiisee jira gara kiyyatti. Harri viidiyoo gabaabduu qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo kana hunda keessaniifuu sheer godha. Ijoollee rakkina kanaan tuqamanii jiran yookaan balaan kun irra gahee jiru lakkoofsa kanarratti bilbilatanii hospitaalallee yoo kan galan ta'e akkasuma immoo carraa kanattis fayyadamanii gara maatii isaanii gara biyyaa galchuu danda'anii mootummaan asii gargaaruu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kana waliif sheer godhaati warri lakkoofsa kana duraan hin argatin yookaan hin dhagahin jechuudha. Lakkoofsa amma asirratti argitan kanarratti bilbilattanii imbaasii kanarratti bilbilattanii warri miidhaan isinirra gahe hospitaalas akka yaalamtanii fi akkasuma immoo gara biyyaallee galuu yoo barbaaddan lakkoofsa kanarratti bilbilattanii waan isin gargaarsa isinii godhamuu qabu hunda gaafachuu qabdan jechuudha. Kana warri rakkoon isinirra gahee yookaan irraa haftanillee baga rabbi irraa isin hambisee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jireenyi biyya Beeruuti kana keessa waanuma isaan ijoollee keenya irratti hojjetan miidhuma isaan ijoollee keenya dararaa bahan isaaniif deebise yoo jenne homaa waan namatti gaafachiisu hin qabu isa dhugaa dubbachuudha jechuudha. Namni badii ofiitti hin amanne badii ofiitirraa hin deebine ammallee akkanatti waan isaanii dhumatu miti. Hojjetanii faajee isaanii hin kennaniifi ofii ajjeesanii ofii of ajjeeste jedhaniitiin odeessu baasanii karaa irratti gataatii turanii homaa gochuu hin danda'amu. Balaan kun kan uumame numa hunda keenya miidhee haa ta'uyyuu lakkoofsa asirratti argitan kana warri miidhaan isinirra qaqqabe asirratti bilbilattanii waan isin barbaachisu hunda gaafachuu qabdan jechuudha. Kanaaf viidiyoo xiqqishuu tana adda qabadhee isinii deebi'ee hundaafuu sheer godhaan isiniin jedha.